Guyyaa tokkotti xiyyaara balaliise. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisuuf isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Tarii moobaayila keessaniin suuraawwan garaagaraa yeroo kaatan qulqullina dhabee isin rakkiseera ta'uu danda'a. Suuraawwan hiriyoota keessanii toora sooshaal miidiyaa irratti poosti ta'an maaloo kaameeraa qulqullina akkanaa qabu otoo hin qabaadhee jettanii hawwitaniitu ta'uu danda'a. Suuraa qulqulluu ka'uudhaaf moobaayilii gatii qaalii ta'e yookiin immoo kaameeraa bituun dirqama miti. Appilikeeshinii suuraa qulqulluu isiniif kaasuu danda'u dabalataan immoo suuraawwan hedduu bakka tokkotti isiniif fidee boca laphee yookiin immoo onnee geengoo rogarfee fi kanneen kana fakkaataniin isiniif kaa'uu danda'u fiicharotaa fi fiiltariiwwan hedduu kan of keessaa qabu komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa irratti liinkii isaa isiniif kaa'ee waan hin jiruuf liinkii sana cuqaastanii appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammaa kaastanii daawunlood gootanii buufattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Al takka takka beeknees yookiin immoo otoo hin beekiin garaa jabaannee gara fedhetti haa ba'u jennee wantoonni nuti raawwannu balaa addaaf nu saaxiluu ni danda'a. Waardiyyaan mana barnootaa keessa eegu tokko gaheen hojii isaa waardiyyummaadha malee daarekteera mana barumsaa yookiin immoo barsiisaa miti. Tarii otoo hojjetu yoo barate sadarkaa sanaan gahuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu hanga waardiyyaa ta'ee qacarametti ulaagaan isa dabarsu hanga hin jirretti barsiisaa mana barnootaa sanaa gonkumaayyuu ta'uu hin danda'u. Gaheensaa halkaniif guyyaa dabaree kennameefiitiin dallaa fi naamusa mana barnootaa sanaa keessaa eegudha. Waa malee yaada kana jalqaba irratti isiniif hin kaasne. Dargaggeessa tokkotu buufata xiyyaaraa keessatti xiyyaara qulqulleessuuf ni qacarama. Hojiinsaa yeroo hundaa xiyyaarri bakka tokkoo gara bakka biraadhaa dhufee bakka buufata xiyyaaraa yeroo qubatu namoonni erga keessaa yaa'anii booda suphaan teeknikaa kan xiyyaaraa erga ta'eefii booda xiyyaara sana qulqulleessee kosii keessa jiru haxaa'uun ijaaf akka mijatuuf bareechee foolii gaarii akka qabaatuuf urgeessituu xiyyaaraa erga itti afuufee booda gahee isaa fixee keessaa ba'uudha. Haa ta'uutii garuu hojii isaa bifa kanaan dargaggoon kun guyyaa guyyaatiin otoo hojjetu guyyaa tokko waan ta'e akka tasaa isa mudate. Taa'umsa balaliisaa xiyyaaraa yookiin immoo kaappiteenii otoo qulqulleessaa jiru taa'umsa isaa jalaa kitaaba tokko argaa. Mata dureen kitaaba kanaa haala salphaatiin akkaataa ittiin xiyyaara balaliisnu jedha. Maarree bara kana keessa wantoonni hedduun karaa salphaa haala salphaa daqiiqaa 5 keessatti daqiiqaa 10 keessatti kana baruu kana barachuu jedhamee kitaabaan viidiyoodhaan ilaalaa dhagahaa dubbisaa oolla mitiire. Dargaggoo kanas kanumatu mudate. Kitaaba kana argee baay'ee nahee. Edaa balaliistonni kitaaba kana dubbisaniiti kan isaan paayileetti jedhaman jedhee eeyyama nama kamiyyoo otoo hin gaafatiin kitaaba sana banee fuula jalqabaa yeroo dubbisu halluu diimaa tuqiitii motora xiyyaara sanaa kaasi jedha. Yeroo kana dargaggoon kun bitaaf mirga isaa ilaalee namni bira akka hin jirre yeroo hubatetti halluu diimaa xiyyaara sanaa tuqee akkuma tuqeenis motorri xiyyaara sanaa huursuu ni jalqabe. Ni gammade. Beekumsa motora xiyyaara kaasuu kan argate itti fakkaate. Itti aanee fuula lammaffaa yeroo banu xiyyaarri kun akka deemu yoo barbaadde halluu cuquliisaa tuqe jedha. Takkaa garaa jabaatee motora isaa kaaseera mitiire halluu cuquliisaa tuqe. Akkuma tuqeenis xiyyaarri deemuu jalqabe. Namoonni naannoo sana jiran dabareen xiyyaara sanaaf akka hin taane waan beekaniif eenyutu xiyyaara kaase jedhanii alaabaa diimaa
diimaa adii fuuldura fiiganii akka dhaabuuf dargaggoo kanatti mul'isanis haa ta'uutii garuu xiyyaara deemsisuun jalqabe jedhee si'aayina addaa keessa waan galee jiruuf xiyyaarri saffisaan isaan bira kutee goommaasaa dacheerraa kaasee qilleensa keessa balali'uu eegale. Ammas dargaggeessi kun fuula sadaffaa banee xiyyaarri kun balali'ee akka itti fufu yoo barbaadde halluu keelloo tuqi jedha. Yeroo kana dargaggoon kun xiyyaarri asii ol jalaa deemaa waan jirtuuf halluu keelloo tuqee calli jedhee akka balali'u taasise. Hanga sa'a kanaatti xiyyaarri motorri isaa ka'ee lafaa ka'ee balali'uu jalqabee balali'uuf itti fufeera. Bifa kanaan naannoo daqiiqaa 30 keessa ture. Irri addaatti dhagahamee baay'ee gammadee. Kanaan booddee qulqulleessaa ta'e otoo hin taane xiyyaara balaliisaa ta'ee qacaramuu akka danda'u icciitii xiyyaara balaliisuu keessa kan jiru hundumaa akka bareetitti dhagahame. Bu'uurri gootummaa isaa kanaa kitaabittii kana waan ta'eef itti fufee fuula arfaffaa bane. Fuula arfaffaa yeroo banu garuu akka duraa halluu kana xiyyaara kana keessaa tuqe kan isa jedhu otoo hin taane xiyyaara kana buusuuf dachee qubachiisuuf kitaaba kana kutaa lammaffaa isaa bitadhaa ergaa jedhutu irratti barreeffamee jira. Egaa dargaggoo kana maaltu haala qimsu? Qulqulleessituun xiyyaara balaliise. Xiyyaara sana dacheerraa kaasuu danda'e malee deebisee buusuun isaaf hin danda'amne. Bitaa tuqu mirga tuqu xiyyaarri dhaabbachuu fi gara dacheetti deebi'uu hin dandeenye. Carraan nama kanaa lubbuu isaas galaafatee xiyyaara qabeenya biyyaatiin bitames barbadeessee hafe. Wanta jalqabne otoo hin xumuriin gara hojiitti yeroo galle waan akkanaatu nu mudata. Wanta baratan jalqaba wantoota garaagaraa irratti yaalii gaggeessuun barbaachisaadha. Namni hedduu bara kana fuula jalqabaa kitaabaa dubbisee beekaa of fakkeessee jira. Keessi isaa xumurri isaa garuu kunoo ofiifis warreen dursaa jiruufis dhumarratti balaa ta'a. Keessumaayyuu kitaaboliin yeroo ammaa kana maxxanfamaa jiran waanuma ammaaf ammatti namni beekaa, dammaqaa, milkaa'aa godhanii nama kaa'uuf yaalu. Qabeenyaan duromuudhaaf sadarkaawwan kanneen 10 hordofi jedhee kitaabni maxxanfame sadarkaawwan sunniin mata dureedha malee keessa galee kan itti jiraatu abbaa madhaa. Sadarkaawwan sana dubbisee duromuu yookiin immoo qabeenya godhachuu kan barbaade faarfannaa afaan qofaatiin beekan lapheen ofii hin barre itti ta'a. Bakka hin baranne, bakka hin beekne, bakka itti hin qaroomne yoo galle ofii keenya qofaa otoo hin taane qabeenya namoota nu hordofan duwwaatti galchina. Waa baruu yoo fedhame hanga dhumaatti dursanii dubbisanii hojiitti seenuudha malee otoo dubbisanii fixi hojiitti yoo seenan badiinsatu nu eeggata. Namni kun kutaan lammaffaan kitaaba kanaa dursee obsee dubbisee akka gabaarra jiru gabaarraa bitachuu akka danda'u otoo beekeera ta'ee tarii xiyyaara kana deebisee buusuun tarii danda'amuufii danda'a. Haa ta'uutii garuu mata duree kitaaba sanaa qofa ilaaluun xiyyaara balaliisuuf yaale. Namni hedduun kallattiinis alkallattiinis bara kana mata duree dubbisee gurguramaa jira. Keessa isaa hanga dhumaatti otoo hin beekiin garee ta'een qoqqoodeera. Yeroo kamiyyuu caalaa of ilaalanii hanga dhumaatti waan hojjetan waan baratan beekuun dirqama keenyaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Appilikeeshinii moobaayilaa suuraa HD yookiin immoo qulqullina olaanaatiin isin kaasu komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa irratti liinkii isaa isiniif kaa'een jira. Ammuma seentanii liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gootanii dura moobaayilii keessaniin kan kaataniin olitti suuraa qulqullina olaanaa qabu ittiin ka'uu hin dandeessu. Filteroota tiiktookii, selfii fi snaapchaatii jalatti argattan appilikeeshinii kana jalaallee argachuu ni dandeessu. Liinkii jalqabaa komentii viidiyoo kanaa jala jiru cuqaasuun ammumatti fayyadamuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii yeroo shinooyyee dansaa isiniif haa ta'u. Oolmaa gaarii. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii.